namatti guyyaa lamatti gaafatta jan gaafa rakkattee fi gaafa fayyadattee fadii jechuun nama fadii kana bar akkamiin jaalattaan jettan fadii kana bar namni waan irra nama jaalatu qaba gaafa namni mogganna darbee gaafa namni qoban naganii ayizoo waan afaati sagandummaan jee kan talasin jaalatu deem nama jaalatu qaba jaalanii qabananii qalbii jajjabeessee hamlee diinagdee ayizoo jee asiin nageessee galee waan ta'eef namni kun akkamitti jaalatamaa dura akkaataa inni sii ta'e ol ka'u ol deemtuu ni deemtu ciisii jiru. Namni tarkaanfata lammaffaarratti keessa kennu soosii ta'uudha sadaffaarratti obsa qabaachuudha afreessota irratti karooraa fi kaayyoo manaa baatee beekuudha. Abshii ammallee namni fayyaa qabu waan danda'e qabu. Sappoortii walgoonee dawaa kunuunillee mana madaamiitti illee hin dalagu dawaa wayii warri jiidha bitaa barbaadan kana waan hedduu namarratti argamu waan ta'eef biyya feetana sinii eeguu danda'a akka walirraa fayyadamnee wal cinaa dhaabbannee anillee bakka guddoo gooftiin qabaa jechuudha. Kina Oromoo mul'una kana jaalatu dhibbaa dhibbatti amantiin qabaan hunda keessan hangafalee nagee kafalee arrabse Oromoo kutaa hunda akka hin jaalladhu akka mataa keeyyatti akka dhuunfaa nama takkaa jetti ani hin jaalladhu kan isin jechuu barbaadeeti. Illeen dhugaa si jaalanna dhugaa ani gama yaalettu dakkan duraanillee siin jaaladha siin kabaja TikTok itillee hedduu dakkan waan sobtuu bakka jalaan deddeemaa dhiiroo mucaayyoo tana nama faamuuf nama beekuuf rabbi haa godhu jechaa ture ni beektaa mucaa sanillee dhugaa keetti namni kaayyoo qabaachuudha kaayyoo manaa beesan beekuudha sirri jette wallaahi maashaallah. Garuu haa ta'us dhabaatus namni tokko warreetii gaafa ati ol kaatee nama tokko jaalattee siin jaaladhaa jettee dirree san itti baatee itti himte gaafa namni asitti boone rabbi nama isa san caalusee beekuu danda'a waan ta'eef jaalatti gammachuu tokkodha waan ta'eef isa san itti deebistee konfideensii hankee onnee tantee niyyaa tantee dalagarratti deebistee hojjettee cimsitee keessaa bahuu jijjiirama yaaduudha malee erga nama tokko kaatee ati siin jaalladha jettee namni asitti boone rabbiin waan sirraa oolcheef qaba nama san caalusee buusuu danda'a jechuudha. Dhugaa keeti. Nama ati jaalattu silaa Awuroopiin si jaalachuu dhabuu danda'a. Waan ati jaalattu waan isa keessa jiru sa'umoo waan beekuuf jecha rabbiin sirraa qaba jechuudha. San caalaa hoo already ol kaatee gaafa nama tokkoon asi jaaladhee jetteeni ati nama tokko jaalattee onnee tantee garaa kan jireenya kan kee fuulduraaf isatti hannitee jiruu tante qulqulluu bakka caalchistee yoo isatti hannitee namni asitti boone wallaahi laazimii hojii isaanii harkata rabbiin laa jaalatti kennaa rabbiiti. Dhugaa keeti. Jaalatti kennaa rabbiiti. Naaf. Onnee qulqulluu qabaachuu keetu asiin si ga'ee beektee onnee qulqulluu qabda amma osoo shamarran tokkotti keessa ofiin dhofkatu garuu immoo kan keessa isaanitti yaadan gargari kan alatti immoo amala isaanii calaqqisiisan garaagari si galee ati garuu garaan kee qulqulluu onnee qulqulluudhaan waan jaalala qabduu fi ifa baaftee akkasitti dubbachaa turtee booyaa turtee yeroo jalqabaa faayattee yeroo jalqabduun si hordofaa turre si galee garuu. Yeroo sana warri si arrabsaa ture booddee koomentii gaarii si kommutu jalqabe si galee gaafuma ati fattaan antini si jedhu si gargaarutti jalqabee gaafa feemasii taate booddee bakka akkas jaalala si qaban si ibsuu qaba malee jalqaba irratti keessattuu shamarran si arrabsaa turan si galee shamarran akkasii sun immoo keessa isaanii badaadha. Dhugaan sin jedhe eenyumti keenya iyyuu taanaan akkasii. Garuu wanti beekuu qabdu Oromoon maal jettee beektaa jiraatu lakkisuu jira calleessuudha. Namni daaba jechuun wanti addunyaa irra daaba irra qaaliin jirti daabni ibidamee keessa dabree daabata. Anillee yoo maraatummaa fudhadhee yoo wasa kanaan wasaqummaa fudhadhee yoo jazbaa naan jazbummaa fudhadhee maal godhuu kana koofisiin kiyya jijjiirama. Neetworkiin kiyya moo gaayis kan ishee akkuma daabni ibidamee keessa dabree Dhaaba ta'uu sanitti anillee yoo maraattuu naan jenne kan yaade san godha maraattuu ta'ee yoo jazbaa naan jenne jazbaa ta'ee jijjiirama san mul'isee isaan nutti mul'isuu qaba malee namni bara abaluu kana naan jee isaan faana sallafuu qabu. Gaafa namni si qiqqeessee rees bakka irraa ta'e jireenya dhuunfaa mataa kan jibbite. Wallaahi duniyaa ardii muluu tanarra dhugaa rabbi dubbachuuf namni akka fayyaa jiru. Abbaan Ifaasullee mucha lamaa reengoo jette beektaa Oromoo. Zaman ammaa kana keessatti namni onnee qulqulluu dhugaas jalatti ni jira jettee ni yaaddameeti. Anumaas ammas onneen jaalatti kennaa rabbiiti. Rabbiin bilaashitti onnee madeessee lafatti hin dhiisu. Inni isatti nama tokko gaafa olkaatee fatii waa tokko biraatti isaa ta'u fakkeenyaaf amma
Gaafa olkaatee isa san dhugatti jaalattee jireenya kee fuuldura maratattee isa sitti goone rabbi zajana kafalaaf jaalattee kennaa rabbitti taphachuun taatu tuffachuun taatu. Si galee zajaa isaanii argataa jechuudha. Ani immoo inni zajaa isaanii argata inni tana dhiisee isii na dhiisee tabiraa maratate san isuma san rabbitti garagalchuu danda'a. Rabbiin irraa kafalaa jechuudha. Ani immoo nama isa caala. Ka jaalalaan isa caala. Ka bareedinaan isa caala. Yoo dhugumatanitti rabbii kiyyatti dhugumatanii qulqulluu tahee karaarra jiraadde rabbiin naa kanuu danda'a jechuudha. Lubbuu koo kanarratti gaaffii yaadan qaba maal seete inni si nama biraa si caalsisee osoo hin taane hundumtuu adeemsa qaba si galee inni guddaan maalidha obboleessa qaalii sii ta'udha. Obboleessa qaalii sii ta'e karaa ati jireenya keetiif karaa ittiin siisaa qe'ee jechuudha. Waan akkasiifumoo tiyyaanii fi teenyaa jetti. Tiyyaanii fi teenyaa addaa jetti Oromoon si galee haa taatu saatoo gabaattus. Dhugumatti fuutiin maal jebeeta namni akka lubbiyyee nagarree maaliif ka jettu wakee abaluun kun waan kana naa jechaa godhu jira waan kana yooniin jedhe narraa dhiisaa hin qabdu nama qulqulluu nama oftee deemu waan itti jiru san malee waan ifi jaalatte san malee abaluun anaajee waan kana godhu jira anaajee waan kana raadisaa hallayya seentaa jee si galee sanumaafuu haatoo saatoo labaatos yoo waa qabaattee fira qabdi yoo qabaattee namni si jaalata zaba namaa kanatti si galee abaluun ni bareeddiisa hin jiru abaluun ni dalagatti. Si galee sirni bareedina ilaalan kutee jira. Kanummaan durraa maaliif fadhiin kiyya? Fadhiin kiyya maaliif amma fakkeenyaaf jaalaltinii fi fadhiin dirqiin taatu. Ani isa jaaladde fi na jaalachuu hin danda'u waan ta'eef ani waa'ee isaatti dhiisee obbolummaatti isa qabadde ani fadhiin kiyya jijjiira. Harreewwan lafaa ka'ee if fakkaadhee akka nama dhuunfaa tokkootitti if fakkaadhee warra qarqaadha kan cinaa dhaabbadhee qarqaaree bikka guddaa ga'e fatii miti hafate ulee kan fitu dhibbaraa dhibbatti amantiin hin qaban baas. Ati amma yaada isaa keessaa ba'e ishii inni obboleessa kee qaaliidha. Obboleessa kee jireenya keessa jijjiiredha si galee kana biraan immoo isarra ilaaluu hin qabdu. Kana jechuun amma fakkeenya inni waggaa meeqa dura kan waliin jiraataa ture dhiisee si jaalataa jennu. Kana jechuun immoo si illeen si waliin jiraachatillee kan si caalaa isa jaallattu immoo boru yoo dhufte boru si'is immoo ni geeddara jechuudha. Kana jechuun immoo nama jechuu miti kun si galee dhala namaatirraa immoo kun hin eeggamu. Waaliin farmarsiin dammachuu falee haasawaan isinitti hime malee already waa dhaba fida waa dhabne kas hin goone hin qabu waa dhabne dachiisu godha. Waa dhaba sansiitu godha malee waa dhabne sin gadu waa dhaba san garuuf tattaafachuu qabda si galee. Na'amani ati caalaa kan si caalaa jaallatu kan ati jaallattu osoo hin taane kan ati osoo hin jaallatin inni si caalaa si jaallatu si dhufa fuuldurri kee yoo ati cimtee wallahi dubbii tana naa qabi waan akkasii immoo akka malee taatu serious baqa gaafa nama tokko jaalattee namni sitti boone rabbii nama san caalu jireenya san caalu nama tokko sababa si godhee si fidaa shinje kana na amane serious wallahi laazim wanti beeku qabdi dubbii. Ambas akkaataa taatus akka nama takkaatitti bakka waa hedduu bal'inaan waaniin isii sanirraa haasa'uun qaba jecha akka malee miira fayyadatu malii galii taa'in jecha akka malee qalbii fayyadatu isarraa illee abdii na kutachiise jiruuti jettanarraa illee abdii na kutachiisu naan jettee jechuudha illee isaa san waan ta'eef ani jijjiiramni fadhiin kiyya ani jijjiirama malee fadhii kana silaa arguu isaa kun faluugiin oromootu na hin jaalladhu akkanaaf hojjaa sun hin jaallatu malee fuula isaatti arguu falu jechuudha. Jiruutiyaa fi akkanaan keessa dabre waa hedduun itti dhaga'ame hedduu itti baqqaanii jiraame maaliif akka isiin naan jette san isii caadha namoonni isii gattee hin qabu jechuun shaallaa dalagadhee keessaa ba'aan fakkee miskinummaa ture daadhee qabdii jira. Si galee san waan ta'eef har'a as ga'ee namni sappoortii si godhee si cinaa dhaabbachuu waanuma jiruuti. San waan ta'eef nama kana caalaa bikka guddaa ga'ee isin mul'isee isin boonsuu abdii firraa qabaa. Takka farratti isin jecha sannaan jechuun hedduu tagalatti dhagahame bal'inaan isin hima ammallee hin danda'u jechuudha. Si galee namni kun amma wallaahi guyyaa sana akka isaan jechisiisa hedduu baxaam itti na dhagahame si galee ani haatoo labaatu seenaaf numaan dubbadda garuu jechasiisanii silaa akkan yoon jechasiisan yaadadde isa kana fuula isaatu argaan faru waan ta'eef haatoo labaatus nama tokko guyyaa lamatti baafatta jiran gaafa rakkattee fi gaafa fayyaadattee fadii jechuudha. Nama fatii kana bar akka inni jaalattaa nan jettan fatii kana bar namni waan irra nama jaalatu qaba. Gaafa namni mogganna darbee gaafa namni qoban nagalee ayizoo waan afaati sagandummaan jee kan talasin jaalatu deem namaa jaalatu qaba jaalatni qaban qalbii jajjabeessee hamlee deemaa eegee ayizoo jee asiin nagee see galee waan ta'eef namni kun akkamitti jaalatamaa dura
akkaataa inni sii ta'e ol ka'u ol ka'a deemu ijoollee deemu ciisi ijoollee ciisi haa ijoollee haa si galee garuu an kabajaan inni kabajuu jaalladhan fakkaate shawwadamuu numa jira nama tokko numa jaalatu jibbitaa haa ta'us kin an jecheesi naan jedha sana asuu jechaan ittiin gochaan ittiin mul'isudha malee karoora hin jedhe si lafa diiniin jaalala isaa beekanii waan ta'eef in karma isin jechuu barbaade anilleen sapportii godhee warri dubbaa keessa jirtan hundattuu baareen kaadar hundatti erguu dandeenya karoora xiyya dalagaadha anamma kana isin jechuu barbaade isinitti illee dheerise ifa manaa godha.